Ayyaanni Eid haala waggaa 1446ffaan magaalaa Adaamaatti kabajame. Ayyaanichi masgiida Umaritti sirnoota garaagaraan bakka abbootiin amantaa, hooggantoonni mootummaa fi hordoftoonni amantichaa hedduun argamanitti kabajamee jira. Mana maree Islaamummaa magaalaa Adaamaatti hoogganaan dhimmoota daayuwaa fi barsiifata amantichaa Sheek Huseen Abbaadaalee ayyaanni kun guyyaa tokkummaan hawaasa musliimaa cimeetti mul'atedha jedhan. Hadha guyyaa Eidaa kana keessatti hawaasni Islaamaa bakka jiruuf naannoo jiru hundarra bakka tokkotti magaalaadhaa ka baadiyyaadhaa bakka naannoo isaatti bahuudhaan hadha takbiiraa jechuudhaan rabbi ofiidhaa guddisaa tawhiida rabbii ka yaadatu keessatti tokkummaa waliidhaa ka cimsatu hawaasa Islaamummaa waliin jireenya isaadhaa ka ibsatudha. Kanaaf inni adhaa kun Islaamummaa keessatti akkuma dura jenne bakka guddaa ka qabuudhaaf isa olaanaadha yoo ta'ee jedhu guyyaa kana keessatti uduhiyyaa qaluudhaan takbiiraa baay'isuudhaan karabbii keenyatti dhiyaannudha. Tokkummaa fi walitti dhufeenya amantaalee biroo waliin qabnu cimsuun guddinaa fi nageenya biyyaaf kanaan duraa caalaa kan ittiin hojjennu ta'uu akka qabus dhaamaniiru. Kun kanaafusni Islaamummaan ka'e waan guddaadha. Takbiiraa isaadhaa jedhaa, nageenya isaadhaa ibsata, guddina rabbiidhaa calanqisiisaa, mallattoo Islaamummaa kana ibsata ka dhufuudha. Waggaa dhufu kana nageenya qalbii isaarraa ka'ee jedduu isaatiif jedduu rabbiitti nagaa ta'uudhaan waliin nagaa ta'uudhaan jaalala mul'isuudhaan wal kabajaa dhufuudha. Kana gaa nageenya jaalala wagga jennu qaama ofii maatii ofiidhaa yookaan immoo amantaa isaadhaa hordoftoota isaa qofatu hin ta'in hawaasa biyya isaa keessa jiru keessatti biyyattiin keenya biyyoota adda addaa wajjin waan jiraataniif kun amantama keenya nu dirqa waliin nageenya jiraachuu wal kabajuu ani amantaan kiyya kabajamee nagaadhaan jiraachuudhaaf amantaa nama biraadhaa kabajuun isaaf nageenya keenyuun dirqama. Pirezidaantiin ittaanaa mana maree Islaamummaa magaalaa Adaamaa Sheek Abdulqaadir Sheek Ahmed gama isaaniitiin hordoftoonni amantaa Islaamaa wayita ayyaanicha kabajan harka qalleeyyii gargaaruu akka qabanis ergaa dabarsaniiru. Guyyaan ayyaanaa kun guyyaa gammachuuti. Rasuul alayhi salaatu wasalaam yawma aklin wa shurbin wa zikrillahi ta'ala guyyaa nyaataa dhugaantii, guyyaa gammachuu, guyyaa zikrii keessa godhama. Guyyaa itti harka qalleeyyii to'atan, guyyaa itti ollaa kan kee to'atan, guyyaa itti namni sila wal dhaqee wal zihaaree wal dubbisu nama dhabaa ta'e akka kennitu gammachuu guddaa argata. Keessattuu nama foon waggaa malee hin arganne ka yatiima ta'e ka abbaan qabne bakka kanaan illee odoo jiraatu waadde akkam ka jedhuun laalee ilmaan ofii ilmaan sanillee to'achuun irra jira, harka qalleeyyii to'achuun irra jira. Haqa ollaa to'achuun irra jira. Hordoftoonni amantichaa kabaja ayyaana kana irratti dubbifnes yaada isaanii ibsataniiru. Ayyaanni baay'ee nama gammachiisa. Maaliif namni Islaamaa nagaha gammachuudhaan iida kana gahuuni waan guddaa. Namni Islaamaa bakka jirutti gammachuu guddaa qaba. Waliin salaatu, waliin deemu, wal gammadu, kan qabne gargaaru, dadhabaa gargaaru. Akkasumas gartanii ammoo namni wal arguu hawwii guddaa qaba waan taateef ka biyya keessaas ka biyya alaas marti isaaniituyyuu gammachuu guddaan nu dhagahama. Namni Islaamaa akka nama Islaamaatti ka namni bakka tokkotti walitti wal gahee salaata kana kan rabbiin kenna karaa nu godhe salaatuuni waan guddaa waan jabaadha. Obboleeyyan kiyya warri alarraa keessarraa asin nu dhageettanii jirtan rabbi barakaa isinii haa godhu wa kullu aamin wa antum bikhayr isinin jenna. Shahariin kuni shahru Eidul Adhaa jedhama. Eidul Adhaa Mubaarak jedhama. Kanaaf jecha guyyaa kana keessa wanni nurraa barbaachisu gartanii tokkummaa wahdaa mul'isa, tokkummaa wal jaalala kana mul'isa. Eida kuno dirree Eida jirra, Eida hajjiidha achi jirra. Baga geettan Islaamni bakka jirtan maratti baga nagaa hangeetta warra waggaa hedduu itti deebi'u rabbiin maraa haa taasisu. Rabbiin gartee eegasanii Eida kana keessa barakaa nu haa kaa'u. Baya fuuldura Eida kanarraa achi baane barakaa biyya keessa rizqii keessa ilmaan biyyaa keessa rabbi barakaa haa kaa'u. Ijoollee teenya tanallee rabbi haa tiisu. Akkuma saniin gartee warri salaamtaan kun isin dhaqqabe baga isin baga gartee nagaa hangeettan isiniin jenna kunoo harkallee ol isinii qabne. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.